bashannanatu bashannani bashannanatu bashannani yeroo naannagaali jedha Oromoon keenya. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu kan torbee kanaa jalqabee jira. Qophii keenya har'aatiin ammoo gaaffilee barsiisoo bashannansiisoo irraa barattuu akkasumallee ittiin bohaartu jennee yaadnu muraasa qabannee dhiyaannee jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti ammoo nu waliin turaasiniin jecha isinis mana keessan teessanii qophii keenya hordofaa kan jirtanii gaaffii keenya irratti hirmaadhaa. Eessayyuu hin deeminaa turtii gaarii qabaadhaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Ogeessi kaameraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Turtii gaarii qabaadhaa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu mee walaa barra. Ani maqaan koo Dastaa jedhama. Ayyee maqaan kiyya Miratee Faantaawunaan jedhani. Hirkoon jedhama maqaan koo. Ani Dameen jedhama. Ani Baatiruu Kubsaan jedhama. Ijarsa Caalaan jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Jechama beekama naannoodhaa gara naannootti beekamaa ta'e wal fakkaata. Si gaafadha jechuudha. Ijji yeroo nama libsatu simbirratti maal jedhama? Ijji kee yoo si libsate maal jedhama? Lakki gaaffii cimaa na gaafachaa jirtanii gaaffii salphisi na gaafachaa. Harki mirgaa yoo si nyaatte hoo? Baasii yookaan immoo waa ni baastaa baasii qabdaa waan akkasii wayitii birrii nan baasa jedhanii akkasitti yaada natti fakkaata. Harki mirgaa hoo? Harki mirgaa immoo gabii ta'e hin aaree silaayyuu. Harki mirgaa gaafa nama nyaatu gaafa jedhani akka yaada kiyyaatti garuu firatu nama miidhee waan akkasii natti fakkaata malee doonnoon beeku. Harki bitaa? Harki bitaa jechuun immoo waan ollaas ta'uu danda'a. Namatti baay'inaan hiriyaa godhattee wajjin jiraattu ta'uu danda'a. Malee naan galle wantichi guutummaa guutuutti hin beeku. Qarshii argatta dhabu. An bitaa hoo? Qarshii baasta dhabu. Ijji yeroo nama libsatu? Ijjennaa nama tirtirochaadha. Fira kee agartaa dhabu. Ijji gaa libsatu libsannumaa jedhama. Oromoodhaan. Isin biraa? Yaa'u Oromoodhaan Oromoon ija libli goruun aaduma keenya jechuudha akkanuma. Maal ibsa ija libsachuun kuni maal ibsa? Ija maal ibsata jechuun ija libsachuun garuu inni waan waggaa laalanii deeffatan garuu ija libsachuun Akkasuma ijji libsachuun Oromoon yoo ijallee nama humni tokko nama bu'e ija libsachuun dirqama ta'a waan ta'eef. Amma mee kun barteedha miti amma naannootti jedhama fakkeenyaaf harki mirgaa yoo nama nyaate kana jedhama miti ijji yeroo nama libsatu maal jedhama? Ijji karaa tokkoon waggaa nama libsattee nama waan hin argin hin beekin arguudhaaf waan immoo sirriitti hin hubatin arguudhaaf ijji libsatti malee waan biraatti libsatan qabu. Harki mirgaa yeroo nama nyaatu? Harki mirgaa yoo nama nyaatu birrii argataa jennaa Akkasuma harki mirgaa yoo nama nyaate birrii argatanii hin gammadan. Harki bitaa yeroo nama nyaatu? Harki bitaa garuu baay'ee inni gar tokkottuu bitaadha mirgumatu irra caalaa akka biyyatti. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Finfinneen balbala meeqa qaba? Anu kanallee hin beeku dhiifama naa godhiitu gaanii keessa isaa. Karra Oromoo kan jedhamu dhageessan beektu Oromoon karra akkasii qaba. Dhageenyee dhiifama naa godhiitu kanan beeku. Oromoon karra baay'ee qaba garuu karra gajettu gaafa maal fa'a jechuu barbaaddeetti. Oromoon karra qabaa jedhama kana si gad gara amboo nama geessu gara isaa nama geessu karreen suni meeqa? 5. Karra maali jedhama? Karreen kun garuu maqaa isaatiin hin beeku yoo kan balbala isaa tokko hamboodha karaa siinii hamboodha
Asiin karaa Walisoo geessu jira. Asiin karaa Harargee geessu jira. Asiin immoo karaa Adaamaa geessu illee ni jira jechuudha. Jarreen kana ni beeka. Karaa Baatuu geessu illee ni beeka jechuudha. Kanaafuu karri isaa dhaabbataadhaan meeqa amma jira barreeffamee seenarra? I don't know seenaa kana jiru garuu hin dubbifne garuu 5 ta'uu isaa hin beeka kan karaa Finfinnee dhufu kanadha. Balballi Oromoo 5 isaan keessa balbala Maccaaf Tuulamii tokko, Macca Tuulama, Baareentuu, Sikkoo Mandoo, Ittuun Bonnaa fi Arfan Qalloo. Oromoon karri isaa yaa'u hundee isaa afur na fakkaate. Afrasun guutumaa tani Oromoon majammaruma duraati qabeetooyi eebbifateeti waan hunda isaa waaqa ofiititti kadhateetooyi malkaa jirutti akka aadaa durii tulluu jirutti irreeffatee nagaa isaatiin jiraachati ture. Oromoon karra afur qaba. Afrasan keessatti guutumaan guututti eebbifatee lagaa ka'ee akka aadaa Oromoo keenyaa duriititti buufannee eebbifannee taphannee wadaajan dasitaan jirra jechuudha. Isinoo? Ishiin akkuma isaan jedhanitti Oromoon aadaa afur qaba waan ta'eef Oromoon akkuma jirtu malkaa qabu, tulluu qabu, odaa qabu yookaan hunda itti eebbifatee raawwatee maatii isaa kan barsiisus aadaa saniin ittiin deemee ijoollee isaa barsiifatee to'i bakka seeratiin of ga'uu barbaachisa Oromoon kana qaba. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Lakkoofsi 5 Oromoo biratti akkamitti ibsama? Lakkoofsi 5 yeroo baay'ee odaa bultuunitti ibsama. Karaa biraatiin immoo caffeetuma shananii kan jedhamu keessatti illee waan akkasii gahee guddaa qaban itti fakkaatan. Amma fakkeenyaaf Oromoon odaa 5 qaba. Akkasuma kan isa fakkaatanis 5 waan inni Oromoon qabu keessaa natti. Isallee akkasitti dheedhii tokkoon ibsachuu hin danda'u garuu baay'inaan kana keessatti anaan ni beeku. Lakkoofsa 5 lakkoofsaan ibsama. Lakkoofsa 5 hangammaatti lakkoofsumatti hin beeka. Fakkeenyaaf Oromoon odaa 5 qaba. Kun isaan ibsamaa jechuudha. Mee saltaan immoo natti himi. Haa maqaalee odaa barbaadde jechuudha. Lakkoofsa 5 Oromoon ittiin beekamu bakka. 5 balbaluma 5 kana ta'uu nafu. Tokko balbala 5 argatte. Ayyee balbala 5 kanadha. Lammaffaan immoo Odaan Oromoo 5 siin jedha. odaan Oromoo 5dha. Qubni harkaalee 5 na fakkaata. Kanneen kana dhagaa maaltu jira kanarraan ga'a? Guddaadha baay'ee. Tokko sirna gadaati, 5 odaati. Waa hunduu 5 balballi illee 5 mitire. Lakkoofsa 5 Fakkeenyaaf Oromoon odaa 5 qabaa jedhama. Isarraa kan hafe lakkoofsa 5 akkamitti ibsitu meeshan? darajaa isaa tokko lama sanii amma lakkoofsa 5 irra ga'utti moo warra maanguddoo irraa akkasitti hin qoranne seera isaallee akkasitti hin qabanne kanaafuu dhiifaman jedha. Isin biraa Akkasumaanis yaadni kiyya tokko lama 5 jedhama 5tti Oromoon keenya lakkaa'uun dirqama. Amaariffaan immoo 1 2 3 5 jedhama lakkaa'ama natti fakkaata yaadni kiyya kana. fakkeenyaaf amma Oromoon karra 5 qaba. Odaan Oromoo 5 isarraa kan hafe kan biraa maalidha Oromoon kan qabu kamitti ibsama? Wanti isaa maal seetanii waan haadaa isaa jechaadha mitiire. Haadaan Oromoo kun garuu haaduma waa'ee eebbaa fi tokko eebbi sun kallachaaf, caacuuf, tulluuf, burqaaf kana darajaa adda addaa isaatiin
amma shanii sanitti isaan gahee isaaniitiin adda addaan eebba amma shaniititti qabu jechuudha. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii kofii himamaa waan taateef ulfaadha. Galatooma siis jabaadha. Ayyee galatoom. Galata. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Bashannanatu bashannanatu bashannani yeroo naannoo jedha Oromoon keenya gara. Nuti immoo Oromoon gisee faaruu horii fa'aa qabnu. Ayidahee yaaloo yaasaayyaa qaananii keenyattu yaaloonii warri loonii koodhee kosii duuba qotaa kosiin garbuu jigsaa ibaddu yaa kaamoo dhadhaa martuu jigsaa yaaloo yaasaayyaa qaananii kee jenna qaananii keenyattu. Kananii keetu numuu saaya kottee xiyyoo keessattuu qotiyyoo saaya mucaa xuuxxoo yaa nyaachisaa cuukkoo saaya gaafa foollee haa guddisaa ijoollee magarte yaaloo miiti isin bannaan bannee isin gallaan galle kaa yaaloo yaa saayyaa kananii kee jedhee ta'eetu dhuga jaartii jenna. Galatooma baay'ee ulfaadha. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Walitti deebinee jira egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa kan torbii kanaa kana fakkaata ture. Egaa gaaffii gaafachaa ture keessaa tokkoffaa irratti Finfinneen karra meeqa qabaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa Finfinneen karra 5dha kan inni qabu. Innis karra qaalluu, karra qoree, karra alloo, karra qarxii fi karra gafarsaa jedhama jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti gaafanne irratti ammoo jechamoota beekamoo naannoo keenyatti beekaman naannoo adda addaatu isaanii kan wal fakkaatanii fakkeenyaaf ijji yeroo nama libsatu maal ibsaa jennee gaafanne. Egaa ijji yeroo nama libsatu nama jaallattu agarta yookaan immoo fira kee agartaa jedhama. Gaaffii sadaffaa fi dhumaa irratti gaafanne irratti ammoo lakkoofsi 5 Oromoo biratti akkamitti ibsamaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa 5 gadaan Oromoo 5dha. Odaan Oromoo 5, orteen Oromoo illee 5, qubni harka keenyaallee 5dha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya gaaffiin keenya torban kanaa kan ammas barnootaa jedhu kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turu keessaniif hedduu sin galateeffannee torbee gaaffii kan birootii naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame.